kanneen guutuu addunyaa keessa jirtan ilmaan Oromoodhaa bakkuma jirtanitti nagasni fawwini ashamar kafuun akka mirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan lammii miidiyaa kanneen biyya keessa jirtan hundumtu keessanuu odeeffannoo gaggabaabaa guyyaa har'aa han Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa qabannee isiniif dhiyaanne an odeeffannoo guyyaa har'aa wajjin Haydar Abdi Bilisummaati taateelee gurguddoo biyya keenya guyyaa har'aa keessaa Bilisummaa Hayyuu Huseen guyyaa har'aa godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti humnoota mootummaatiin to'atamte ilaalchisee obboleessaa dubbisne Bilisummaa Hayyuu Huseen guyyaa har'aa magaalaa Shaashamanneetti to'annaa mootummaa jala kan oolte yommuu ta'u guyyaa har'aa sa'aalaa kana irratti humnoota mootummaatiin guyyaa har'aa to'atamte jechuudhaan obboleessi isii toora bilbilaatiin lammii miidiyaatti hime akka obboleessi Bilisummaa Hayyuu Huseen jedhetti obboleettiin xiyyaatan qabamtee fi ayyaana dubartoota maarchi 8 paartiin KFO qopheesse an Oromiyaa magaalaa Finfinneetti jecha mataa isii yookaan yaada mataa isii ibsachuu qofaan kan tahullee jechuun dubbate gabraatiin ammoo uummanni Oromoo isiifis ta'e Oromoo guutuu kanneen mana hidhaa keessa darramaatiin jiran ilaalchiseetiin akka uummanni Oromoo sagalee ta'u jechuudhaan ni gaafate. Haala bilisummaan guyyaa har'aa to'annaa seeraa jala oolte jechuudhaan karaalee media hawaasa gubbattu haasamaatiin jira isa kana hangam dhugaadha. Dhugaadha kan poolisii to'atamteen sa'aatii 7:00 irratti manumatti qabanii Shaashamannee jiraachaa turte yeroo tokko Finfinnee Adaamaa Shaashamannee jidduu kana jiraataa turte har'a sa'aalaa kana irratti manuma dhufanii dura tokkoffaa nama tokkotu dhufe jedhanii erga isiin achi jirtu erga mirkaneeffatanii booddee yooma san bilbilanii paatrooliidhaan dhufanii yeroo sanitti kan fuudhee deeme humna addaa Oromiyaati. Erga sanii galgala kana ammoo erga qabamte booddee galgala kana mana hidhaa Hamaaniyaa Andii jedhamu tokko Shaashamannee keessa jira achi jirti nun jedhanii. Erga achitti uffata faa geessuufiif yeroo namni naannoo san jiru deemee uffata kennuufiif kaanaan isiin qaama gubbaarraa ajajni waan itti kenname federaalatu isii qabee kanaaf uffata sirraan fuunu isiin amma gara federaala Finfinnee geessina jedhanii uffatas nyaatas didanii deebisan jechuudha. Isiin Shaashamannee durumaan jiraatti moo erga yoomirraa Shaashamannee jiraachuu eegalte? Erga guyyaa March 8 irratti interview wayii dubbattee turte. Ergasii bakka akka malee barbaadaa turanii sababa isiitiin obboleessuma kiyya hidhanii turanii kana booddee bikkatiin jirtu nutti miifaa jedhaniini inni erga guyyaa sanii keessa akka jirtu hin beeku jedhee naannoo torbee tokkoffoo itti tursiisanii isas gadhiisanii ergasii isiin manatti deebitee hin beektu akkasumatti Finfinnee irraa naanna'aa turte. Yeroo tokko Adaamaatti dhufti. Akkanumatti amma jidduu kanatti Shaashamanneetti qabamte jechuudha. Mee bilisummaan maaliif qabamte jettee tilmaamta ati isilleen qaama siyaasaa keessa immoo badin isii yookaan wanti isin itti shakkamte maalidha jettee yaaddatini? Wanti isin qabamte isin qaama siyaasaa kamuu keessa hin jirtu. Interview guyyaa March 8 irratti dubbatte kan qofaan qabamuu dandeetti malee balleessaa biraas hin qabdu. Yaada mataa ofii ibsachuu qofatu isii qabsiise malee wanta biraatii miti. Uummata Oromootiif maal dhaamta isii hidhamuu kanaan wal qabsiistee dhaamsee ati qabdu uummata Oromootiif yoo jiraateef? Uummata Oromootiif dhaamseen dhaamu erga yeroo baay'eetti hidhamna ajjeefamna amma kun nu gahaa. Amma qabsoo fi uummanni Oromoo finiinsuu qaba. Tokkummaadhaan finiinsuu qaba. Isiidhaaf immoo sagalee akka ta'an asumaan dhaamsa koo dabarsa. Isinis waan akkanatti nu qorattaniif baay'ee galatooma. Bilisummaa Hayyuu Huseen mana jireenyi isii magaalaa Adaamaatti argamu keessaa humnoota mootummaatiin qabamtee hidhamuun gabaafame. Bilisummaan intala sabboontuu Oromoon qabdu keessaa ishii tokko yommuu taatu kanaan dura walgahii marii shamarran Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti walitti qabaman irratti dhiironni keenya shamarran Habashaa hin fuudhanaa intala Oromoo malee erga jettee as hedduu miidiyaalee adda addaa irratti dubbii ijoo ta'ee jira. Jecha kana maa dubbatte jechuun mootummaan rakkisaa ture jira.
haa ta'u malee onkoloolessa har'aa jechuun 21 bara 2020 sa'aatii ganamaa irratti humnoota mootummaatiin erga qabamtee booda hanga ammatti eessa akka geeffamte wanni beekamu hin jiru. Bilisummaan sagalee uummataa Oromoo ta'uu fi miidiyaa keenya isaan duraan Hiliif miidiyaa jedhu kan amma Lammii miidiyaa jedhu irrattis sagalee uummata Oromoo tahaa turuun isii ni yaadatama. Akkasumas qabeenya isii magaalaa Adaamatti argamu mallattoo Oromummaa kan ibsu suuqa daldala isiillee cufuudhaan baay'ee rakkisanii jiran. Biyyattii san keessatti mirgi namummaa eegame namni waan ofii fedhe gaafachuu duwwaa osoo hin taane Oromoo taatee maa dhalatteen gatii nama kafalchiisaa jira. Gabraatiin ammoo magaaluma Shaashamannee keessatti guyyaa idaa halkan idaa hidhamtoota magaalaa Shaashamannee keessatti ajjecha Haacaaluu Hundeessaatiin booda kanneen shakkamanii manadhaa keessatti ji'oota hedduuf kanneen dararamaatiin jiran irratti yaaliin boombii darbuudhaan godhame. Boombiin darbame dhohuudhaan osoo kallattii yookaan mana isaan keessa jiran hin dhaqameeti mana qofaa dhahuudhaanii boombiin kan bittinnaa'e ta'ulleen maddeen keenya achiraan nu gabaasanii. Magaalaa Shaashamannee keessatti hidhamtoonni baay'een kan argamanillee yogguu ta'u namoonni hedduun manadhaa keessatti dararamaatti hin jiranii hayyoota qabsaa'ota akkasuma abbootii qabeenyaa haajibaatii wottii dabalatee kanneen magaalaa Shaashamannee keessatti dararamaatti hin jiraachuulleen maatiiwwan hidhamtootaa nuuf himanii. Gabraatiin ammoo lammiileen Itoophiyaadhaa biyya alaa irraa nama 132 ta'uudhaanii hedduun isaanii kanneen suuraa tisheertii Dr. Abiy Ahmad uffachuudhaan biyyaatti galanii. Onkoloolessa 19 bara 2020tti Harargee lixaa aanaa Daaroo Labutti dargaggoon Oromoo gaafa onkoloolessa 16 bara 2020 humnoota mootummaatiin dhahamanii madaayan keessaa dargaggoon Asadoo Ahmad lubbuun darbuun gabaafame. Maddeen naannichaa akka ifa godhanti guyyaa jedhametti humnoonni aadaa poolisii Oromiyaa fi poolisii idilee waliin ta'uun dargaggoon lama Ahmad Miftaa fi Asadoo Ahmad kanneen jedhaman rasaasaan dhahamanii turan. Dargaggoon humna mootummaatiin dhayaman madaayan kunniin hospitaala Galamsootti dabarfamuu yaalamaa turanillee dhukkubni waan itti jabaateef riifariidhaan gara hospitaala waliigala Adaamaatti dabarfamuun kan yaadachiisan maddeen dargaggoon Asadoo Ahmad miidhaan irra gahe dandamachuu dadhabuun guyyaa har'aa du'aan addunyaarraa darbuun gabaafame. Dargaggoon dhahaman kunneen erga hospitaala Adaamaatti riifar ta'anii as akka yaalamne dabballoonni sirnichaan dhiibbaan irratti taasifamaa akka tures maddeen ibsaniiru. Sochii qeerroon magaalaa Machaaraa gaggeessaa turan keessatti namoota adda durummaan hirmaachaa turan kaadiroonni sirnichaa xiyyeeffannaa keessa galchuun barbaacha irra kan turan tahuu jiraataa magaalaa tokko OMN itti himee jira. Jiraataan kun itti dabaluun akka himutti Asadoo Ahmad wayita rukutametti kaadiroonni sirnichaa siyaasaa isaaniitiin tolfachuuf jecha ibsattuu kallattiin nadhahee jedhiisan tahuu baannaan mana yaalaa sin geessinu jechuun doorsisaa kan turan tahuu dubbate. Waraanni baay'inni isaa 200tti tahuu magaalattii keessa faca'uun dargaggoo Ibsaa Kaliil Nuuraa qabuun mana hidhatti kan geessan yoo ta'u reebicha cimaan isa irra gahee kan ta'u namni garasii dubbifne tokko himee jira. Ibsaa Kaliil Nuuraa nama sabboonummaa qabuu fi tokkummaa Oromootti amanu waan ta'eef kallattii kanaan Oromoo gosaan walitti buusuuf shira kaadiroonnii fi dabballoonni kunniin hojjetan cimsinii balaaleffanna jedhu qeerroon magaalattii. Kanumaa wal qabatee haalli nageenya magaalattii keessa jiru yaaddessaa ta'uu kan eeru jiraataan garasii dubbifne kun waraanni halkan keessa bobba'uun namoota nagayaa reebuu kanneen biroos ni adamsu jedha. Ajjechaan artistii Hacaaluu Hundeessaa hordofuun sochiin aanaa Daaroo Labuu keessatti taasifamaa ture wal qabatee namoota adda durummaan qooda fudhachaa turan jedhanii amanan hedduu waraanni magaalattii keessa bobba'uun manneen namaa sakatta'aa barbaacha irra kan jiran ta'uusaa namni garasii dubbifne kun itti dabaluun ibseetii jira. Dabalataanis guyyaa har'aa abbootii qabeenyaa qeerroowwan kanneen garagaraa jedhanii amanan hedduu
kan doorsisaa jiran ta'uu fi dargaggoota biroos kan hidhan ta'uu odeessi garasii nu dhaqqabe tokkos mirkaneessee jira.